Ah. Olma bultiri sinaga. What's up? Olma bultiri sinaga. Nagesi warada. Boro faya. Akam jirtu faya kesani. Iya, Bu. Bagaragan jiratan. Wanda. Walgayi hogganota TV dhaabota Oromoo TV saba biraa anni dhaggeeffataa ture. Dhugaa Rabbiitti baay'ee na gammachiisee naanni isinitti ba'eega. Fuula kiyya argaa kokkolfaa argite. Kana haasaa kana dhaggeeffattu jedheen isinis itti gammaddu anis itti hin gammada jedheen gammadaa dhufe. Qimaanti faa kafay argite paartii jaarratanii hundi isaaniiyyuu ABO'dha wajjin walgayii qabanii walii galtee mallateessanii baay'een itti gammade dhugaa Rabbi. I am happy. Dhageessanii? What's up? Ilaal. Amara. Amara akkasitti ajjeesani. Waan tokko ittiin godhani. Dhageesse? Waan tokkos argitee jaraa wajjin isa takkaroon seenani. Falammis jaraa wajjin hin godhani. Hawaasuma argitee jarri diinaan ofirraa farraje. Hundaa ofitti qabanii wajjin dhaabbachuu. Bakka dhumate. Kanaaf nuti duula jarambaa jedhu. Duula argitee jara ni miina jedhu. En qabnu nuti. Maalirraa miina yoo miidhuun barbaachise polotikaa kanaan miidhanga. Akkasiin miidhani. Warra cunqurfame qofa walitti qabataniiti kanaan miidhamanne nu. Hindu'e amaarri achi keessatti. Hindu'e. Sana booda. የህዝብ ቆጠራ ይመጣል። ከዛ በኋላ በቃ ሞቱ። ሚሊዮና ኩዳሻኒ ሚሊዮና ማሬዳን አችት ቢሳን ኑኬ አገሴ አችት ቢሳን ኑኬ ላስ አገሴ ማምሬ ፒፒ bilti billa yookaan piiphiittima isini galtan jedhani piiphi ay piiphiin ijaaramte dhalattee daarratti duute piiphiini akkas karaa hundaan argite shikaala jaratti dha'udha. Inni argitee piiphiin akka inni utaalee dhaqee argitee jaratti galeefi biyya addunyaarra sagalee qaban jechuun baay'ee iyyu. Waraabessuma jedhigaa waraabessa iyyaaf argitee nyaataaf iyyee wal waamu akkasitti iyya sagaleen jara malee homaa tokko hin jiran. Wanni tokko ijoollummaan amaaraa namni polotikaa beekee gadi ba'ee falmatu hin jiru. Warri gondor jiru waan tokko ageesse qodaa uffachuu keessaan baane amma yoona sinixxaane jedhe. Wayaa nuti abbaan Jifaar argitee hodhanii Minilikiif dhiyeessaniin uffatee deemaa ture. So wanni tokko hin jiru ammayyuu gogaa uffatan. Ageesse waan tokko hin beekan. Warri waa barate warra Oromiyaa keessa argite ilmaan abbaa labbaataa lafa gurguranii mana gurguranii ijoollee isaanii biyya alaa yaasan.
Agese qabeenya keenya gurguranii jara jechuudha. Ijoollee gobbaa Jimmaa agese bakka adda addaa jara. Ka Finfinnee kan Shaashamannee wal marre bakka kana hunda. Kanaan ala warni iyyu warri kun rifatu tokko namni hundeedhaan biyya sana jiru hin jiru. Tokko hin beekna. Hundeen jaraa kunooti gaa. Qimaanti jaraa luka fuuteetti alas wassalaamu alaikum. Agawus agese agawunis ijaaranitti kaasu. Walloo achi keessa jiran ijaaranitti ka'u. Jarri argitee Oromiyaatti nu dabala sagalee dhiyeeffachuu qaban. Akkan. Agese kanaafi naannoodhuma Amaaraatiin waamamu namni Oromoo ta'ee qimaantinis naannoo isaanii murteeffatanii bahuu danda'u. Ayini imootaan lunde. Sagalee qabaabar namni tokkollee. Inde gosti xiqqaan argitee waan hacuucamuuf hin qabu saba isaa wajji walii galtee qabu. Yoo Oromoon argitee walii galtee ofitti fuudha ta'e. Oromoo wajjin hiriiru. Oromoo wajjin dhaabbachuu. Yoo kanan ta'in agese Oromoonis yoo hin miidha ta'e Tigiree wajjin dhaabbachuu. Hai gosa xiqqaa ta'u miidhamuu qaba. Agese akkana bara. What's up bro? Kanaafi dhugaa rabbiitti amma adda bilisummaa Oromoo waan gaarii hojjetaa jira yoo akka kanatti of jijjiiraa gadi baani kaampeenaa filmaataa kana nan godhaafan illee agese nan godhaafi biyya dhaqeen iyyuu fi danda'a sappoorti nan godhaa nan iyyaa fi ajabaatani. Nuti namuma argite beeta mangistiidha piippii harkisee gadi baasu barbaan. Agese piippii yookaan argite ay piippii ay piippiin akkuma ijaaramtetti maddee salphatte. Ageenyeush pipi. Gidduu kana ammoo taayyeeni fi eenyu piippiin yookaan qeesalii walloo. Argite qeesaliini aaranii jiran. Fuula isaa argite taphati gurraatta'ee jira. Aaree jira. Abdii kutateera namni aaree jennaan nama nyaate deebisu. Nama nyaata. Yeroo sana eeggadhaaf irraa. Taayyee dandaas maraatee jira. Fuulli gubatee jira akka tokko. Akka jaartii haraqee dhugaa bultetti garaa duwwaatti. Dhageesse fuulli gubatee jira. Waan dhukkubatti baraa qabe moo fuulli gubatee jira. So kanaaf ofirraa eegaa bakka jirtanitti argite ofirraa eegaa. Namni yeroo aaree jedhe kana of ajjeesuu dhiyoo jira. Utuu of hin ajjeesin immoo nama balleessuu danda'a. Kanaaf of eeggadhaa warri biyya keessa jirtan of eeggadhaa socho'aa. Waan hundaayyuu isinii wajjin jirra. Nutis amma booda bar hin galla biyyatti. Yoo hidhaa ta'etti barre yoo qabsoo ta'e sitti beenna dhageesse ana afaan namni hin danda'u. Bar waraana keessas dhaabbadheen akkasuma nama kofalchiisaa lolaa ture. Ijoollee Booranaa gaafadhaame ani kofalchiisaa argite balau. Sagalee dhoffachuun hin jiru gaa naannoo an jiru kolfaa iyyaa. Qaqqabi waa jedha argite nutachiyyuu hin kaane nama meeqa qaqqabiidhaan. Ariyaan turan kibba Booranaatti akkana.
kanaaf sagalee callisuun qabu argitee gootina beetti ijoolleen gootaa kanaaf jara kee dhugaa rabbii isinii himuudhaaf carraa argame kana keessatti kaleessa jimmatti illeen haasaan godhame haasaa bareedaa namni keenya ijoolleen kanaan dura haasaa turan dura ilaal siyaasaan hojjetamu mattaa'uqaa baafadhaayi obboleessa kiyyarraa jalqabeen beekaani horii erguudhaaf jecha mattaa'uqaa akka inni baafatu nama waggaa 40 oli mattaa'uqaa hin qabani mattaa'uqaa baafadha qabalee qabaatii mattaa'uqaa gaafadha jaarsa ollaatis hin beeka ijoollee gandaatis hin beeka mattaa'uqaa baafadha dirqamarra jettanii irra baafattu mindinoo kanaafi waggaan 18 darbee jennaan mattaa'uqaa baafadha yaa mattaa'uqaa qabalee dhageesse yoos kanarra citti jedhanii argite irraa fuudhan amma opiniyoon akkasiin dhaaddataa turte nama miliyoona maarree kudhammoo miliyoona maarreen qaba jedhaa turte dhageesse miseensisii agasin hanqatu garuu miseensi isaanii walakkaan akka jaran filanne beekan rakkatee karaa dhabee namni 80,000 argite nama 80,000 kan mattaa'uqaa qabu wotaadara siriyaaliyoon geessanii horii dhawwatanii jennaan miskiina'ee harka namaa balbala biyyaa eegu jimmaa hedduun beekan kun hundi diina isaaniiti kana hunda itti gadhiisu itti naqu dhageesse rechitti godhanii namooti argitee qeen buqqaa ture soo opidiyoo dhumti sunuu wanni jarri dhaaddataa tureeni namni keenya biyya keessa waan jiraniif opidiyoon namni keenya mattaa'uqaa qabu mattaa'uqaa hin qabu ani ilaa dheengadda mucaa soddaa kiyyaa tokko dheengadda baafate laal dheengadda kifilii 10 yuunivarsiitii seeneen dheengadda soo maal eega namni maal eega maa walitti nimne maa walin gorsine isa kana argite ijoolleedhaaf facaasaa waraqaa habaafatu namni xiyyiitiin qabne maal dhukaasa mee xiyyiitii atoon qabdu maal dhukaafta xiyyiitiin amma argite filmaata kee dhowwattee filmaata kee kennuu qofa dhageesse ijoolleen baratte isin gargaartii bakka hundatti akkaata qeerroo wajjiniin dhaabbate nuuf lakkaa'amu malee asii niknik akkan jedhe inni dooyyoollee dooyyootti lakkaa'amuu qaba kanaan argitee liqimsaa qabdaan kokkee namicha soo bakki dhaqu jiru bakka bu'ooti achitti argitee meesejiidhaan dabarsu lakkoofsa baranii ijoolleen bartu malee galtu manasiitti tana ta'uu qabaan akka kana yoo xalamnee argitee qabne wallahi billahi nam tokko namarraan fuudhu nam tokko dhageesse keessaayyuu namicha eenyu nugusaliin tasumayyuu Phaaphaasii isa argitee Oromoo abaare wayyaan isa kana laga eenyunni amma dammaqaa nagaasaa immoo agadhiisan gadda dammaqee mokonnintu itti darbuuf deemaa wallahi billahi utuu rabbi godhe dammaqeen itti darbe wallahi anatu gammada dammaqeen darbuun bakka isa kana dammaqeen utuu ta'e wallahi billahi beeta mangistii keessatti suuraa mililik gad hin baasu lakki hin baasu hadde Oromoon ragadi bahee ol gala waan ta'eef namni nama sodaatee nama kabajee adeemuu tarkaanfatu isa isin kun bar namatti deeqqifatti bar si keessaan dhaladhe jedhaga so kanaaf argite ummata Oromoo tuffate ummata Walaayittaa tuffate ummata Sidaamaa tuffate
ummata kafichoo tuffate dhageesse warra ummata saa garii gubee garii koloneeffate gariitti xabatee garii gurgurate isa akkasii beeta mangistii keessatti baasa. Namni argitee wannaani eenyu Mallasi isarra nama sammuu qabuudha bar. Mallas nama sammuu qabuudha Qeesi Aliif. Qeesi Aliini. Qeesi Aliin. Qeesi Aliin. Wanni inni argitee kaasuu dideef goota biratti Oromoo biratti Gujii biratti wannaa biratti argitee Tigraay biratti jarri kun arra abaaramaadha yakkamaadha ginoosaayidii jennee gaafa nuti falmaa turre inni jiru bar hin dhalanneeyyu inni waan jaraa hojjetaa jira gaafas malee namni kana dhagaye gaafa argitee gurbattii sirbitu sana miila jalaa fuune utuu seenaa gaafasii qorate har'a waan Minilik gadin baasu ture. Minilik ginoosaayidii jennee paal tokko irratti gaafa bannisan. Ummata Tigraay ummanni argitee Adaree Kafaa hundi isaanii xalayaanuu barreessan. Koominitii isaanii jabaadhaa jedhanii. Namichummaan kun argitee moota matiisaa waggaa 100 du'a isaa mangisti Finfinnee keessatti kabajanna jennaan Mallas dide. Hin dhowwe. Dhowwinaan cheerchii keessatti dhaqanii kabajatan. Bakki waa maxinamu cheerchii keessa. Bakki namni argitee namatti bobbaasan. Bakki saree kan namatti bobbaasan. Bakki nama abaaran. Bakki abaarsa isaa maarreedhaa gaallaadhaa maarreedhaa. Who care? Gaalaan galaana akkuma jedhan hin liqimsina. Hin wuxaalle. Inni wuxaalle. Ageesse naa gaallaa jettes gaallaa jechuu baattes homa Oromummaa nuti ittiin wal waamaa ture. Gaallaan moo sitti nu waame arrabsoodha. Nus waamaa nus argitee hidda qomaaxaa jechuu dandeenya. Ageesse sun bu'aan qabu nuti nama isin arrabsinu waan nun geenye arrabsinu yunuti waan nun geenye so nu qofaa miti Walaayittaa gosa hundatu arrabfamaa ture. Tigreedhaanis agaame jedhanii arrabsaa ture. Namni arrabsan min eessa jira Itoophiyaa keessa. Gosa amma argitee kunaamaa hin arrabsu. Dhageesse gosa Amaaraa Gondoree malee gosti hin arrabfamin eessa jira. Eessa bakka kam jira hin jiru. Hundumatu arrabfamaa bahe. Ammas aariidhaaf argitee nama nu jalaa garagalchanii nama isaanii ijaarratanii jedhaniiti nama nuti hayyuu nuti qabnu gadi fuudhanii abaaru hiriira irratti ba'u. Waan keessaniif miti kan keenya hojjedhuudhaaf Itoophiyaa kan keetti fudhadhuu Gondoritti hin galliga. Nuti waan Oromoo irratti Oromoo faarfanna. Yaa haganu kanaaf jara keenya moonee jirraa akka moonee aganyeush hin waqarre malee akka ajaa'iba jarri haa iyyan hiriira isaa baani dhageesse nama jabaa irratti hayyuu irratti hiriira ba'u haa baani. Nuti amma booda Finfinnee irrattis wannaa keenya irrattis agese afaan Oromoo irrattis hiriiran baanuuyyu hin baanu. Baanee maammiree hin gaafannu phiiphii hin gaafannuuyyu bakka amma filmaata gaafachuu filmaata iddiruun ilaal hixaa jarri qaban dhabaniiru. Agese carraa qaban of jalaa fuudhaniiru. Homaan jiru jechuun amma booda waan kondoominiyeemi waan maalii waan Finfinnee waan afaanii bilisummaan nu deebisa bakka hin dhumateen filmaataan deeffanna. Haganu wanni amma taayyee sarrabsaniif wanni taayyeetti lolaniif hin jiru tasuma
filmaata malee wanni nu dubbisu hin jiru. Bakka hin dhumate. Wannummaan nuti amma booda hiriira baanii karaa marree godhanii tasumayyuu hin barbaachisu. Tasumayyuu. Amma qophaatuma eeggadhaa of qaraati. Qophaalaan halkaniif guyyaa qophaati mattaawqaa keessan qopheeffadhaa mataa jala keedhaa akkaattuun illee sin jalaan fuudhe. Mattaawqaa sanaan nattee filtaga. So qophaataa ilaal fixixi akka kanatti wal eegu akka kanatti hattuu akka kanatti eeganiit haqa irraa fudhatan sana booda seerri biyyattiis ni deebi'a bakkatti dhageesse filmaatatu deebisaa nuu kenna amma booda wanni abiyyiin arrabsinuufis hin jiru keessi maamire keessi ali qeessalii walloo wanni arrabsinuufis hin jiru wanni xunnuufis hin jiru amantiisaas akka barbaadettaa jaallatu hukeer rabbi isaa fadhiisu nuti amma booda waan mataa nu wajjin nu kumsatuuf hin qabu abbaa maarree isaaniis hunda isaaniiyyuu amma OPDO akattame namichi dabuubii kan waan jedhu paartii hun kaakassame wanna eega paartii ofii diigani wanbari maaksamaan lebban jedha yaamboo namichi naa ta'e halkanii guyyaa wanbaruu maaksamaan lebban jedhi naa ta'e namichi bara I love him. Way ani sareen nyaata. Amma waan tokko gadi ba'anii haati baaranii waan fedhaa jedhanii mircaa boordii qofa eeggachuudha mana murtii jala deemachuudha filmaata keenya qofa kanu amma booda walitti nama buusun jiru abiyyis waan barbaade hojjetatu harkarraa fudhaa. Inni sakka barbaade afattatti waa argitee agarmaamu dhageesse taayyeenis warri alaa gale hundi itti nammee haa bukeessu wajjin haa bukeeffatu maxinoo inni argitee dhandhoonee tolchaa jiru isuma nyaata. Kanaaf nuti filmaata qofarratti wal qaruu wal qopheessu namni tokko argitee jaarmiyaan Oromoo tokko akka wal duran dhaabbanne taayisu. Yaa kanan jedhaa hedduu galatoomaa ooraa bulaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.